Ashama hordoftoota koo nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka jirtan iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti nagaa keessan mata koo miicadhee waanan jedheefin kaameeratti akka toluuf shaashii maradhe akkasi dhiifama sumaani gaaffii dheengaddaa viidiyoon akkan dheeranneeffan dhiise gaaffileen namoota baay'ee gosh galatoomii gaaffii qabnu nuu deebistee naan jettanii turtanii yoona kan na gaafate nama lama nama sadii garuu namni baay'een deebii ta'eefi jira. Haa ta'u gaaffiin baay'ee ture viidiyoon waan dheeratuufan gabaabsee isin gaafadhe har'a immoo gaaffilee itti hafaniif isiniif deebisaa jechuudha. Tokkoffaani kan darbirratti gaaffii qabdanis dabalatas immoo jechuudha. Kan duraan jirus jechuudha. Gaaffiin baay'eedhaa isiniif hin deebine jechaan ture. Ati kan akkanatti itti fayyadamtu iddoon ati jirtu kun kaaree meeqaa yeroo meeqa naan jedhu akka waan addaatti lafti bal'aa miti kaameeratti isinitti fakkaate maleedha. Lammaffaa immoo ati waggaa meeqa bara hojjattee biyya hambaa hojjattee lafa yookiin mana bituu dandeesse kan jedhanillee jiru. Isas deebisee ture. Egaa haaraa ammuma seenanii gaaffii namatti ta'a. Gaaffii immoo deebisuu qabdu maamila keessanii. Yeroo baay'ee gaaffii akkasiitu ka'aa jechuudha. Sadaffaa gaaffiin naaf dhiyaatu jechuudha. Walisoo keessatti ijoolleen namoota baay'ee karaa imus seenee na gaafata. Walisoo keessatti lafa bitachuu barbaanna. Hagamiin argama yookiin akkamitti nu argita kan jedhan jiru. Gaaffiin baay'eedha isiniin jedhe. Gaaffiin biraa baay'eedha. Baay'eedha jechuudha. Osoo hin dubbadhu isiniifan deebisa. Haa ta'u garuu tokkoffaa walisoo keessatti lafichi osoo argame gaariidha. Baay'ee amman argamu isin jedhanii waddachanii. Laftichi baay'ee widdiidha. Sa'aatii kana kan mana irraa qabu miliyoona achi yoo ta'e malee sanaa gadi hin argamu jechuudha. Yoo lafa duwwaa ta'e malee jechuudha. Iddoon inni jiru kun gara Maandisitti dhiyaata. Naannoo akkanaatti surumayyuu hin argamu jechuudha manni bittaa fi gurgurtaan. Karaan biraa immoo hin beeku ani egaa karaa biraa. Amma fakkeenyaan anarraa daqiiqaa 20 yookiin 30 makiinadhaan bakka manni kooti lafti jiraatee dhiisellee hin beeku. Akka kanattis waan hundumaa qaba garuu akka kanatti noo'u jechuudha. Amma achii bitanirra asii dabiliidhaan bituu wayyaaf deemu jechuudha. Kana deebini ijoolleen tokko tokko achi nu barbaadii nutti himii hin bitannaa kan naan jedhan jirtu. Dhiifamaan yeroo kanatti namoota baay'ee faana wal quunnamaa waan hin jirree fi bilbilaan immoo ergixanyaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef waa'ee manaa isinii dubbachuu hin danda'u. Asumaan gabaabsee isinii himaa maaliif duraan waanan deemuuf waanan ilaaluuf waanan dhagaa ooluuf isiniifan ibsa ture. Amma garuu dhagaa hin jiru. Manan oolan yeroo baay'eedha. Daa'ima bira namatti gatuu hin dandeessa yeroo kana daa'ima waan ta'eef hin ulfaata jechuudha. Inni lammaffaa yeroo baay'ee kaareen meeqa annatirra jiraattu kan jettanii kaaree 200 qofa. Kaaree 200 baay'ee bal'aa miti jechuudha. Gara duuba isaatiitiin jechuudha. Asii achi kaaree 200 jechuudha. Kanaaf manni akka 80 rigiirrayyuu hin taatu. Dhugaa qal'atee saarvisiidhaan jira jechuudha. Manni baay'ee dhiphoodha manittiin lafatu bal'aa ta'ee jira malee jechuudha. Otoo noormaalii saarvisii irratti ijaaraniyyuu bal'aa miti jechuudha. Kanaaf kaaree 200 jechuudha. Ati immoo kan yookiin iddoo tokko iddoo lama illee waa xiqqatu qaba jettu waggaa meeqa kan hojjetteedha ati kan iddoo tokko yookiin lama bittee jedhama. Yeroo baay'ee ani iddoo lama tokkoon qaba fakkeenyan duratti kaase malee amma iddoo lama iddoo sadiin qaba iddoo shaniin qaba jedheen jiru. Garuu yeroo tokko qaba waa'ee kaartaa irratti an dubbadhe. Fakkeenya manni noormaalii kaartaa hojjechiifadhe tokko kana inni kun akka kaatti dhumee jira kun xaaxaan qabu kan jedhu agarsiise tokko immoo ganaa piroosesii irra jira san jedhu malee mana iddoo lamaan qaba sadiin biteen jedhamu. Namni waggaa 4 ol hojjete mana akka fe'ee bitachuu danda'a yoo ta'u nama jabaaf biraa qabaateyyuu ani dhufaa deebi'aa si'a sadii dhufee si'a sadii achi deebi'ee jechuudha.
waggaa 8 taa'een. Yeroo baay'ee ji'a 2 taa'ee, si'a 2 ji'a 2 taa'ee, si'a 1 ji'a 8 taa'ee jechuudha. Salgafaa irratti hin deemee jechuudha. Gidduu kanatti waggaa 1 fixeen. Hin deemu jedhee ture jechuudha. San amma Dubaay deemeeyyu sana jechuudha. Yaani waggaa 8 fixeeni jechuudha. Waggaa 8 fixee. Kanan isiniin jedha waggaa 8 fixee immoo yoo manni akkuman kaasetti gaa dhoksuun qabu ergan kaartaa sana isinitti agarsiisee iddoo lamaa yoo hin qabaadhe jedhu magaalaa asii miti. Magaalaa biraa keessaan qaba. Akkuma magaalaatti walirraa. Amma fakkeenya Adaamaaf Walisoo garaagarummaa qaba lafa bituun. Jimmaa fi eenyuun garaagarummaa qaba Amboo jechuudha. Amma fakkeenya Jimma Amboo amma tokkorra kasattanii ilaaltu. Inni taan immoo asii jechuudha. Inni taan immoo gara Finfinneetti Adaamaan Finfinneetti xiqqoo dhiyaattee waan jirtu amma tokko waddada jechuudha. Haala sanaanii bitadhe surumaayyuu waggaa 8 waan guddaa hojjetamuu qaba, bitamuu qaba, mul'achuu qaba surumaayyuu. Jechuun yeroo baay'ee nan dubbadhaanii birrii kashii birrii namoota baay'eetu na jalaa nyaate hormi na jalaa nyaate hin jiru firuma nattaanu jedheen jira. Eenyu akka ta'e illee adda isinii baasuu baadhee garuu waggaa 8 hojjedhee jechuufi gisee baay'ee hin dhabamu koomanti jalaa jechuudha. Ati waggaa 8 waggaa meeqa kan hojjettedha kana wanyuu bittuu kan maal gootu akkamitti mana kan jedhan. Waa'ee manaarrattis maaloo koomantii ilaaliti nu deddeebisi yeroo baay'ee kan jettan jirtu. Waa'ee manaarratti amma yeroo baay'ee information qabu. Ani waan information qabuun bichaan isinii dabarsa yeroo hundumaa maaliif ijjannoo sarara godhattanii akka deemtanii fi mucaa Walisoo tokko galtee jechuudha. Ganna darbe keessa galte. Yeroo nda'ee jechuudha. Dhugaa waaqa isiniin jedha. Viidiyoo ko tokko nan bistu. Tokko gisee hundaan naachi jirtu dhageeffatti jechuudha. Akka galteen dhufte nan galagaalatti jette. Dura bilbilaan nattaasofte. Okay hin jedheeni. Ji'attan gabaabse nan jette. Ji'a sana nan nda'ee jedhumoo iftaan jette baakaa sana eebbisuufte kamisan heeruma jette jechuudha. Ne dinqisiifte bakka dhugaa waaqayyo. Yeruma sana immoo gaa'ela daftee godhatte duraan waliin natti haasoftee itti mee karoorseen jira. Mana uccoo yookiin mana nyaataa saaqanaan jettee na gaafattes deebiseefis mijeeffatte jechuudha. Sana booda immoo mircaa naa godhi suuqii au mana nyaataa naan jette qobaa moo isa faana jennaan innis nama hojii qabu miti jechuun nama nafaan hojjechuu danda'u naan jette mana nyaataa saaqaan jedhe maaliif mana nyaataa isa faana yoo hojjette sirriitti irraa argatti jechuudha. Inni yoo kaasharii ta'ee karaa galii eege isheen immoo karaa warreen hojjetanii cheekgooti jechuudha. Hamma tokko yoo namallee of biratti qacarte jechuudha. So isaan lamaan yoo waliin hojjetan bu'aa gaarii fidu jechuudha. Yoo qobaa kee taate garuu suuqii waan ta'e hojjedhuun jedheeni mana nyaataa murteessite jirti. Bakka sana booda immoo gara Walisoo dhuftee amma sirreeffachaa jirti jechuudha mana nyaataa kana saaqudha. Ji'a 3 reefu fixxee erga dhufte. Moo 4 ilaalaa akkatti ishiin gaa'ela normaalii sargiidhaan godhattee daftee bakka minim kiliisaan dhadhee siraatatti qabsiiftee jechuudha. Kanaafi dheengaddallee isinii kaafne ani faayisaanii waggoota 2 waggaa 3 lakkoofsisinaa waan tokko gochuuf garuu dura xiinxalaa na baasamoo nan baasu fagootte jechuudha. Ammachi jirtu miti waa'ee nama sanaa yoo nama faana jiraattan qorachuuf jettanii jechuudha. Irratti caalatti immoo waaqayyoon kadhachaa bakka nama duraan beektanoo ta'ee jechuudha. Sana booda ganaa galtanii waggaa tokko taa'u innaa waggaa tokko ta'e surmaan godhu sargeette immoo ganaa dhattee wajjin jiraachuu jettaa waan baay'ee wasir kaarkuuta isarraa gaggabaabsadhaa jireenya jalqabaa jechuudha. Na dinqisiifte jechuudha dhugaa waaqayyoo mucaan sun jechuudha. Kanaaf tokkoon keessan ammas gaaffii keessaniifan kana kaase wantan informationii qabuun isinii dabarsaa waan dhuftanii borutti hojjettan waan dhugaa ta'ee fi waanan argaa isinii dabarsaan malee waan tokko eewusaa hin qabne isiniin dabarsu. Kanaaf waa'ee mana ammatti 5 asittumaa wanti hin beeku hin jiru. Waa'ee kaartaa laallatee waa'ee maalii laallatee kan koos iddum jiru sanattan dhaabee jechuudha. Maaliif otumanii isa sirreessaa jiruun da'ee waan ta'eef ani sanarra nadhe jechuudha.
akka ji'a tokko makiinaadhaaf jecha hin deemne man lafa makiinatti waan ta'eef hin deddeemne ture. Akkasii yeroon information isaa qabu hundumaa yoo dhaggeeffattan yoo itti fayyadamtan garuu viidiyoo kamuuyyuu wanti isin darbu hin jiru. Mucayyoo karaa maaliifaatiin dheengadda boochee mimmaan buuftee haasoftu argitanii jirtu. Fuulli ishii madaati Amaariffaanii jechuudha. Biyya hambaa baay'ee hojjettee jirti. Birrii maatii yookiin firatti ergaa turte. Amma galtee yoo gattiin tuqamte bo'aa jirti jechuudha. Waan akkasii isin dudubbatti isa kanallee hojjechuu baatta rakkinaa fi waan ishii qunname argite jechuudha. Innaa isinitti man maatii ofiitii yoo ta'an maal rakkoo qaba kan jedhu jira. Nan galchana taanaan boruutti hin gaabbin boruun booyin boru kan goodaa keessa gurdi tokko uffatee bat wallaasoo qolamtee goodattaftee hin tuqamtee sila kan jedhan sumaani nan galchana. Maaliif? Akkaataa isin fuuffatu namni yoo obbolaan kee warri kee maalirra kan yoo ta'aniif maatiidha kan jettu jechuudha. Hin ta'iniif hin jennaan gaaffii qaba. Maatii keetii kan hin taane si jammar maali? Heebbii achumaa ka'a. Yeroo waan isi heebbise maal gochuu qabda seete akkaataa fi ijoo qabuun gargaaru. Wanta qaacufuu qabdu cufu isarraan kan hafe garuu of eeggadhuudha malee gonkumaa maatii kee ilaalini miti. Maatii keetii yeroo jirtu kan hin taane yoomi kan taatu. Garuu isarra darbanii kan si miidhaniidha. Seeliin nama jijjiirama waan ta'e yeroo birrii arganii. Kanaaf maatitti birrii hin ergina. Akkaataatti dubbattan isin dhorkaa. Yoo dubbattan namni keessa galee waa'ee maatii isinii dubbatu hin jiru sodaata namni jechuudha. Situ balleessa kaffalii kash jedhee akka jaarsummaatti illee dubbate jechuudha. So maatitti hin ergatin akkaawuntii irra godhadhaan isiniin jedha. Sumurii isinii dhalee shilingii isinii dhaleedha. Gidduu dhangalaatii bitadhaa deebi'a. Wacii gidduutti baastan isinii wayyaa. Yeroo waggaa 3 hojjettan gidduutti galaatii wanta tokko bitadhaati deema. Birrii qabdan baasati. Achuma waggaa 6-7 lakkoofsisinaati. Baqa gidduu kana 2-3 waan baaftan wacii baasan min chukiraalle. Isaani kan tikeetti isinii kutu isin biyya galtanii ilaaltanii waciin baasinaa. Yeroo isinii jiru akka waan galtanii qeeteessanitti mi'a bittanii maal bittanii dhufina. Normaalii. Kennaa bituu qabdan kennadhaati shaanxaa keessan qabadhaati galaati wanta tokko bitaati nama bakka buufadhaati isiniif raawwatanii deebi'aa jechuudha. Birri akkaawuntii qabdan baafadhaati. Kana booda akkaawuntii baasatii deema. Akkaawuntii keessan irra birriin gala. Yoo akkaawuntiin inni achi keessan yeroo baay'ee akkaawuntii anillee anarrallee waan ga'e akkaawuntii baafadhee deeme cheek godhadhee irra galfadhee deeme achi ga'ee yeroo akkaawuntii kanarra naa galchaan akkaawuntiin kun dogoggora qaba lakkoofsi darbe namaan jedhu waan isaan beekan. Connecting ta'u yeroo baay'ee ijoolleen baay'een sakkaatti rakkatu. Nama beektan yookiin fira beektaniin amma akka galchitaniin birrii kana fuudhiti kanarratti naa galchi jedha amaana waan xinnootti ergadhaa ilaalaa nama sana. Innasuma maqaa isaatiin galcha innasuma dabarsii risiitii naa ergi jedhaani. Akkasitti deema. Akkaawuntii keessan irratti isiniif haa galchan. Yoo achi teessanii kan hin galle ta'e jechuudha. Dallaalaadhuma immoo birriitti ergattaniinis akkaawuntii kanarra galchee yoo jettan kennitan inni dirqama isaa galcha hin gala jechuudha. Asii garuu cheek godhaati birrii wayirra galchaati ilaala akkaawuntii keessanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee goomantiin naa barreessan yaada yeroo kennan namoonni tokko kan maatii ofiin hin taane nyaatan kan buleessaa kan hin taane haadhaa kan hin taane jedha. Dhugaa dubbachuu mucayyoo dheengaddaa baay'ee tokko na koffisiifte. Bakka abadan nama marrattu birriin erginaa jette. Firuma irrattu birriin erginaa jette. Kana namni naasofnes hin jiru, namni galee naasofnes hin jiru jechuudha. Garuu nuti yeroo baay'ee hin dhageenyu. Yeroo baay'ee yoo amma viidiyoo kana dhaggeeffachuuf tokko kan irra riifatu jira. Kin kan si fayyadu isa kana. Piraankiirra wanta si kolfisiisurra isa kanatu si fayyada jechuudha. Innaa akkasii viidiyoo isinitti hin dheeressu. Gaafii yoo qabaattan naaf himaa. Yaada jiru isiniifan ibsa. Namoonni tokko haala utuma dhageessanuu wanta ibiddatti deemtu waan isaan beeku namoonni tokko jechuudha. Fakkeenya lammaffaa viidiyoon xiqqoo dheerate mucayyoo ayyuu fi buzee biratti viidiyoo hojjetan beektu Amaariffaan Finfinneetti jiraatti. Mucayyoo dhiyoo galtee abbaan manaa akka sarrata nyaatu mucaa biratti galchee achumaan fuudhee jechuudha. Mucaan sun waggaa duras yookiin waggaa 2 kana
nama biraa faana akkasitti jijjiiramee wal kassasuutti jedhanii adda maxaraatti keete deebitee araaramte deemte immoo deemte garuu akkasumatti itti ergaa turte. Yabaasa asurumaa kan kaargoon baastullee birree ergite jechuudha. Kana jechuun hin barattanii jechuudha namna kana. Bakka yoona hinnaa dubbatu muuzaazuudha namni tokko. Muuzuu wayii jechuudha dhugaa. Amma ishiin haasaa ishiillee nama kashkash godhee haasa'uu miti innaa laaltan. Waanuma jiruun namatti himaa jechuudha. Bakka yoona namni si laalan kanmattuu jechuudha. Innaa si'a tokko yoo wallaaltan si'a lammaffaa baraa jechuudha. Yeroo keenya miidiyaan akkana hin bal'anne bargix yeroo koo jechuudha. Anan dangalee biyya waggaa 3 siniin jedhee. Waggaa 5 kana yookiin immoo waggaa 6 kana amma kana miidiyaan waa'ee maatii gadi baasee dubbatu minamna hin jiru. Yoo ta'eyyuu sirriitti yeroo dhabne argannee ilaaluu dhiisuu dandeenya viidiyoo hundumaa jechuudha. Afaan Oromootiin gonkumaa immoo namni waa'ee kana haasa'u hin jiru. Maddee yaafannaa maddee dhageenya jechuudha. Amma TikTokiin namni ashaangulliitiin maaltu namni inni safaraa inni baay'ee biyyaallee inni safaraallee ijoolleen xixinnoo illee namarratti birrii eenyurraa nyaattee eenyurraa ishiin achumaan eenyu taate qinqinooftee deebitee achi immoo jettee amma raatoftee siin jedhu. Kana dhaga'uu qabda hiikkachuu qabda hiikaasaa jechuudha. Anamma akkaataan yeroo lammaffaa sana eenyu jedhe isinitti meera ibsa godheeti jechuudha. Nam beeka waan ta'eef baay'ee of eeggannoo godheen deeme. Tokkoffaa akkaawuntii baafadheen deeme akkaawuntii irratti erga yoon jedhe tokko akkaawuntii irra birrii hin galuu naan jedhanii maayin hir'uudha lakkoofsi naan jedhu. Garuu asii banadhee birrii irra kaa'een chee godheen deeme. 2 lafa sii binne ani waan na daangeessaniif akkaawuntii koorra yoon galche naan bitamuusa jedhu yaadee ergaa ture jechuudha. Karaa kana lamaan hin nyaatame malee ani zin jedhee birrii naa ol kaa'aa jedhee ergaa ture narraa nyaanne jechuudha. Kanaaf akkasii viidiyoon isinitti dheerate yaada gaafii yoo qabaattan na gaafadhaan isiniifan deebisa. Wanta hojjannus mata duree sunuu barbaadatii ilaamee kan hojjadhaa irratti abbaa saamii faana minaamen atis kan hojjadhu kana malii pirankisoo ta'e yaada soo ta'e kanan hojjadhaa jedhaatiin barreessa yaada qabdanii isiniin jedhaa. Bye.